lola karaa saniitis hin raanfatina. Gara warra Iraaniin reefuun tana jeneraaltichi ol aanaan waraana biyyaa akka gartee ibsa baasetti nuti Hormuzis cufnee jirra, Baabal Mandabis cufneeti jirra, akkasuma san daldala reedsiirraa eegalee Persian Golfi akkasuma san ilaa Indian Oceanidha guututti dhuunfanneeti jirraa jeeti odeessaa jira. Sanirraas gartee waan haasoinutu jira. Mootummaan Iraan akka reefuun tana miidiyaaleen warra Israa'el gabaasaa jiranitti haleellaa edda galgala gaggeessan san tan misaa'ila qofa marsaa 4 ol tan godhan san keessatti bikka hedduudha haleelanii akkasuma sanitti eerpoortii waraanaa ta warra Israa'el taniin edda isiniimaa ture sanis haleelanii jiraachuu inumaatu achitti waa hedduu baballeessuu isaanii meeshaa waraanaatii fi xayyaarotaa fi kana balleessuu isaanii odeessaati jiran. San qofallee odoon taane bikka misaa'ila itti tolchatan takka agartee faaktarii misaa'ilaa tan Israa'el keessa jirtus haleelaniiti jiran. Gara kaaniin mootummaan warra Israa'el hogguu Iraan haleeltu odoo samii isaanii keessa hin seenin fageenyarraa xayyaararraan akkasitti haleelaa turanii jaaniitigaa odeessaa jiran. Kunis sodaa warreen Israa'el air defense biyya Iraan irraa qaban garsiisaa jaaniitigaa odeessaa jiran. Kanuma keessatti guyyaarraan tanaa mootummaan Iraan diroonnan gurguddaa hangartee basaasummaadhaaf biyya Iraan keessa ol seene habbaa lama dhawanii buusuu isaanii odeessaati jiran. Akkasuma sanitti diroonnan biraatis kan xiqqoo malee isaan jalaa bahees ibsaniiti jiran. Kan hin dhoomin kan garuu sodaadhaaf if duuba deebi'e jechuudha. Hogguu gartee taargeetii keessa takka gartee hillima keessa seenuu isaanii hogguu beekaman. Yeroo gabaabduu qofa qabda daftee keessaa boodaa fi jarri san daddafanii keessaa bahanii jaaniitigaa odeessaa jiran. Akkasuma sanitti guyyaa har'aan tanaa waan gartee immigireeshinaa takka gartee keeziilee H1B viizaa fi H1B2 viizaadhaa tan warreen biyya Ameerikaadhaa dhufuu barbaadaniif keessaafuu gara turistiidhaatii fi takka immoo gara biizinasaatiin Ameerikaa dhufuu barbaadan taniin amma dura isiniimaa ture akka mootummaan Ameerikaadhaa jechaa turtetti namni as dhufuu barbaadan san doolaara 100,000 takka qabdii lafa kaa'uu qabanii takka immoo inshuraansii qabaachuu qabanii akka biyya tana dhufanii as keessatti hin hafne jaaniiti. Guyyaa har'aan tanaa garuu koortiin olaantuun Ameerikaadhaa wanni kuni heeraan alaa jechuudhaan balleessaniiti jiran. Akkanii jechuun fuuldura gartee jijjiirama mootummaan akka duraanii sanitti deebisuu akka qabdu odeessaa jiranii jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti oduu gara World Cup Rice taniin isinii qabutu jira. Dhiheenya kana taphattoonni kubbaa miilaa cinaan kan gara Ameerikaadhaa dhufaa jiran mootummaan Ameerikaadhaa sababa maqaa isaaniitii fi akkasuma san biyyarraa dhufanirraa fa'aa biyya tana seenuudhaaf rakkoo akkatti godhan miidiyaaleen gabaasaati turan. Akkasuma sanitti guyyaa kaleedhaa taphataan kubbaa miilaa biyya Iraaq tokko yoo xiqqaate sa'aa 7 eerpoortii keessatti qabaniitu turan. Boodderree eega gartee dhiibbaan adda addaa taate booda gadhiisaniiti jiran jaaniiti odeessaa jiran. Akkasuma sanitti guyyaa har'aan tanaa reeferii takka gartee daanyaa kubbaa miilaa ta'uudhaaf Soomaaliyaarraa kan filatamee dhufe maqaansaa Umar Abdulkaadir kan jedhaniin inni akka Ameerikaa hin seenne dhoorkanii karaa Soomaaliyaadhaa takkaa'u bikka irraa dhufetti deebisaniiti jiranii jaaniiti odeessaa jiran. Dhiheenya kana guyyaa muraasa dura akkumaan isin jechaa turetti
pirezidaantiin Libanaan isaa fi akkasumas mootummaan isaa warra Israa'el wajjin marii gaggeessanii ceasefire walii mallatteessanii turan jee isin himeetiin ture. Garuu guyyaa arraan tanaa miidiyaaleen Ameerikaadhaa akka gartee isa gaggaafachaa jiranitti miidiyaan gartee miidiyummaan warra gartee Reuters fi akkasumas CNN isa gaafatanii ceasefire eega mallatteessitan booda isii fi Prime Ministerichi Israa'el wal agartanii wajjin marii ni gaggeessitanii jaanii gaafataniiti turan. Achirratti ani yeroo ammaan tana Prime Ministerichi Israa'el wajjin wal arguu hin fedhu jechuudhaan deebii godheefiti jira. Garuu namni hedduun akka jechaa jiranitti pirezidaantichi kuni fi mootummaan isaatu warra Israa'el wajjin hojjechaa jiranii. Ummanni isaanii kadhumaa jiru. Biitti isaanii lafti isaanii kasaamamaa jiran. Ila ammaan tanaa isaan Iiraan balaaleeffachaa jiranii. Akkamitti gartee biyya isaa kan warri Israa'el yoo xiqqaattee dhibbentaa 30 ol irraa fudhatan kana keessa hin baasne ceasefire keessatti qabxiileen isaan irratti walii galan akka jirtutti waanuma warra Israa'el gargaartu qofa malee waan warra lafa Libanaanii fi mootummaa isaanii akkasumas uummata isaanii irraa dubbattuu miti jaaniiti gaa warreen yaada isaanii dhiyeessan odeessaa jiran jechuudha. Dubagaa kana keessatti mootummaan Libanaan arrallee akka odeessaa jiranitti haleellaan warri Israa'el isaanirra gaggeessaa ture san nama hedduu akka fixee fi akkasumas sanitti inumaatu gartee warreen silaa rakkataa kan akka gartee Red Cross fi warra ambulaansiitillee makiinaa isaanii hunda bikka gartee itti dura balleessiteetu jira. Wanni kuni heera addunyaa keessatti silaa dhorkaadha. Ammallee pirezidaantiin biyya Libanaan kuni kanarraa haasawaa hin jiru faajaaniti odeessaa jiran. Okay? Kana keessa gaa wanni ammaan tana dhufte tan namni biraa gartee irraa odeessaa jiran. Mootummaan Iiraan Libanaan keessaa yoo gartee waraanni Israa'el haleellaa irra gaggeessu kana keessatti bikka isaan dabran takkaa'u gartee reellaayinii jaanii akka isaan murteeffatan kuni akka jabaate guyyaa haleedhaa addunyaa agarsiisaniiti jiranii. Amma booda immoo mootummaan Iiraan reellaayiniin keenya Beeyruut qofa odoo hin taane inumaatu gartee kibba Libanaan akka jirutti jechaa jiranii. Kanarratti ceasefire kan gartee mootummaan Ameerikaadhaa irraa haasawaa jirtu kunii fi akkasumas ceasefire warri Israa'el Libanaanii hojii godhaa jiran. Warreen gartee ceasefire kanarratti xiqqoo confused taatan ceasefire lamaatu wal faana deemaa jira. Okay? Kana gartee isiniifin ibsuu barbaada. Tokko Israa'elii fi Libanaan jidduutti. Takka gartee mootummaa Israa'elii fi mootummaa Libanaan. Akkasitti fudhadhaa. Kabiraa immoo kan gartee warri Iiraanii fi Ameerikaan marii irra gaggeessaa jiran gabaabinatti kan warri Iiraan Libanaanis keessa jiraachuu qabdii jechaa jiran jechuudha. So ceasefireen Iiraanii fi Ameerikaa jidduutti gaggeeffamaa jiru kuni Libanaanis of keessaa qaba. Okay? Akkasitti gartee san hubadhaa. Amma gaa wanni odeessaa jiran guddoon mootummaan Iiraan nuti amma booda lola gartee Libanaan kanarratti xiyyeeffannee jirraa jechaa jiran. Okay? Kana maasoguu jaan beekaa. Inumaatu gartee arraan tana waraanni Iiraan ibsa isaan baasan kaniin isiniin jechaa jiru kana keessatti inumaa viidiyoo ajaa'ibaati tolchanii gadhiisanii jiran. Amma viidiyoo akkasii sana asirratti maxxansuu hin danda'u. Akkaawuntii tiyyanii cufanii yoon hin maxxansee ammaasis karaa feesbuukiitiin illee maxxansuu hin danda'u viidiyoo akkasii sana. Dhugumatti viidiyoon san wanni inni agarsiisu haleellaa warri Iiraan itti qophaa'an lola kanarratti jechuudha. Okay? Akka gartee amma dura jechaa turanitti ni beektan warri Iiraan nuti yoo gartee inumaa guyyaa kaleedhaa beekaa edda galgala hogguu warri Israa'el bikka Gaazaa
tan Iiraan keessa jirtu bika gaazaa takka haleelaniitu turan. Facebook irratti maxxanseetiin ture. Warri Iiraanis deebii godhaniiti jiran bika gaazaa ta'a akkasii tan Haifaa keessa jirtu haleelaniiti jiran. Dubbiin ammoo achitti hin dhaabbanne. Yoo mootummaan Israa'el irra deebitee kabiraa kadhooytu taate nuti ilaamaan tanaa xiyyeeffannaan keenya bikka gartee waraanaatii fi kaampiilee waraanaatii fi bikka gartee opereeshinii irraa gaggeeffamaa jiru qofaa. Garuu nuti bikka siviiliyaaniidhaa takka gartee bikka uummanni itti fayyadamu. Hospitaala, kilinika, yuunivarsiitii akkasumas train stationii dildila waan akkanaa kana nuti hin haleellu jenneeti turre. Haleellaa garuu edda galgala warri Israa'el Iiraan irra gaggeessaniin nutis amma booda bikka hunda ni haleellaa jechaati turan. Achitti hin dhaabbanne ilaa hanga biyyootan Arabaa kana kaampaanoota isaanii kan gaazoo oomishu hundaa'u ni barbadeessinaa jechaa turan. Eega lolli kun eegalame booda lolli guyyaa kaleedha eegalame booda biyyootan Arabaa irra hedduun isaanii karaa Waashingtan DC'dhaa bilbilaniiti Tiramp kadhachaa turan. Lola kana nurraa dhaabii jaaniini. Akkuma quba qabdanitti ikoonomiin isaanii akka malee dadhabaati jirti. Kana keessatti warri Iiraanis keessaafuu gartee karaa dippiloomaasiitiin isaanis marii gaggeessaati turan. Keessaafuu guyyaa edda galgala yeroo lolaa san jechuun jidduu lolli deemaa ture san ministeerri hajaalaa biyya Iiraan ministeera hajaalaa kan Qataarillee bilbilee dubbisee jira. Warra Omaanis bilbilee dubbiseeti jira. Dippiloomaasiin isaanii tuni lola kana keessa hin dhaabbanne warra Paakistaanii wajjinillee marii godhaati turan. Kanarratti yeroo pirezidantiin Ameerikaadhaa warra Paakistaanii bilbilee mee lola kana nurraa dhaabaadhaa ja'anii gaafadhaadhaa jeeni isaan gaafachiise booda warri Iiraanis nuti lola kana asitti ni dhaabnaa marsaa tanaaf jaaniiti ibsa baasanii turan. Akkasuma sanitti warri Israa'elis nutis haleellaa Iiraan godhuu dhaabneeti jirra jaanii baasaniiti jiran. Kun egaa dhiibbaa dippiloomaasiin isaan kanarra fiddeerraa. Garuu viidiyoo warri waraanni Iiraan baase sanittiin isinii deebi'e. Waraanni Iiraan viidiyoo ajaa'ibaa isaan gabbaasan kana keessatti akkuma gartee amma dura godhan sanitti bikka akkanaa ni haleella. Bikka akkasii ni haleella jedhanii gartee eeguu tolchanii footoodhaa fi akkasuma san pikcharii takka gartee maappii saatalaayitiidhaa oguu gadhiisan. Wanni itti deebi'u maal? Haleellaa akkasiitiimi. Kana gartee amma dura raasonni ture. Haleellaan guyyaa kaleedhaa gaggeessan Israa'el irratti haleellaa duraan torbaan tokko lama dura warri Iiraan ni haleella jedhanii gabbaasan. Duba gaa kanarratti ammaan tana maal godhan jechuu? Nuti biyyootan Arabaa akka jirutti guutuutti ni dhabamsiifnaa jedhanii viidiyoodhaan agarsiisaniiti jiran. Suudi Arabiyaa fa'aa marsaa isiidhaati. Karaa gartee Pershian Golfiidhaa gama keessaatiin akka jirutti karaa Red Sea'tiinis akka jirutti san hundaa gartee bikka isaan gaazaa irraa gurguratan hunda bikka isaan qabeenya gurguddaa irraa qaban hunda ni haleellaa jedhaniiti viidiyoodhaan. Suudi Arabiyaa qofaa miti inumaa gartee United Arab Emirates, Kuwaitis, Bahareenis hunda isaanii akkasii agarsiisaa turan. Amma dubbiin achitti hin dhaabbanne. Inumaatu wanni isaan jedhan nuti Yuurooppiidhaas ni haleellaa jechaa jiran. Wanni isinitti himuu barbaadu akka ta'an. Mootummaan Iiraan Saayiprasis ni haleellaa jechaa jiran. Aayilaandii gartee karaa Yuurooppiidhaatii fi wanta gidduu jirtu jechuudha. Akkasuma san biyyootan Yuurooppiidhaa kan lola kanarratti Israa'el gargaaraa jirus ni haleellaa jechaa jiran. Innaawaa san qofallee otoo hin taane Yuurooppii keessatti kaampiilee waraanaa Ameerikaadhaa bikka jiranitti ni haleellaa jechaa jiran.